guyyaa har'aa qalbiin addunyaa waan tokkorra jira. Dhimmi kunis Raashiyaan Yuukireen irratti haleellaa banuu isheeti. Naannolee lamaan gama baha Yuukireen jiran foxxoqnu malee jedhanirraa gama kaabaan ammoo karaa Beelaarusiin akkasumas karaa kibbaa ammoo Kireemiyaa irraan dabalatee Raashiyaan kallattii hedduun Yuukireeniin weeraraa jirti. Haleellaan qilleensaa buufatawwan waraanaa fi buufatawwan xiyyaaraa Yuukireen irratti Raashiyaan kan gaggeeffame yoo ta'u, naannoo buufata xiyyaaraa guddaa qarqara Kiyevitti argamuttis lolli hamaan gaggeeffamaa jira. Humni waraanaa Yuukireen yoo xiqqaate xiyyaara waraanaa Raashiyaa 6 rukutanii akka kuffisan yoo himan, Raashiyaan ammoo bakkawwan xiyyeeffannoo waraanaa Yuukireen 70 ol ta'an barbadeessuu dubbachaa jirti. Lammiileen Yuukireen hedduun dahoo barbaadaa jiru. Kaan ammoo magaalaa guddoo biyyattii Kiyev dabalatee magaalota gurguddoo keessaa baqachaa jiru. Magaalaa guddoo Yuukireen Kiyev keessatti jireenya akkami laata? Lammiilee Itoophiyaa Yuukireen jiraatan iyyaafannee illeenii abroomin argannee jirra. Biyyattii keessa barnootarra kan jirtu shamarreen kun haala jiru akka naannutti himteetti. Iyya guddaa waan akka dhooyinsa boombii jira miti waan akkasii dhageenye. Bakki nani jiraadhu ammoo buufata xiyyaararraa hedduu kan fagaatee miti. Naannoodhuma buufata xiyyaaraa haleelame sana. Halkan sa'aatii dheeraa inciisu waan ta'eef waan kana dhaga'een gara alaa baheen ilaale. Garuu sagalee iyyaa malee wanti natti mul'ate hin turre. Kan natti fakkaate yeroo baay'ee biyya kanatti sagantaawwan garaagaraa waan jiruuf richitii fa'aa natti fakkaate. Kiyev keessa sodaan hammaateera jedhama. Wanti jiru maal fakkaatame? Dhugaa dubbachuudhaaf wanti jiru ulfaataa fi sodaachisaadha. Nuti amma kan jirru Kiyev keessa. Tajaajilli taaksii argachuun haalaan rakkisaadha. Suppermaarkeetis deemtee nyaata fa'is argachuudhaaf baay'ee jabaadha. Balaliinsi xiyyaaraallee dhaabbateera. Wanti hunduu sodaachisaadha. Akkuma liigalaatti Kiyev dabalatee Yuukireenitti hawaasni Itoophiyaa hagam fa'aatu jirame? Ani asitti barattuudha. Barattoonni biyyaa akka as dhufaniif karaa ragaa fi dookumentiiwwaniin nan gargaara. Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaas hangas mara kan jedhamu miti. Gariin isaanii bakka nageenyi jira jedhamu Leeviif jedhamtu deemaniiru. Kaan ammoo wayitan bilbiluuf mee jarjaruurra dura waan jiruu hubannaa yaa hordofnu dhugaa Leeviif deemuun faayidaa qabaa kan jedhanis jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf as Kiyev keessa turree nageenyi keenya ni eegama jechuun ulfaataadha. Kanneen hosteela keessa ta'anis ni jiru. Hanga ani beekutti kan bahee deemes ni jira. Kanas tures jira. Gama embaasii Itoophiyaatiin deeggarsaa fi hordoffiin isinii taasifamu ni jira? Qaamni hordoffii nuuf taasisu hin jiru. Embaasiin biyyoota kaanii lammiilee isaanii akka bahaniif odeeffannoo kennaniifiiru. Nuti garuu asii embaasii hin qabnu. Embaasiin keenya kan jiru Raashiyaarra. Wanti nutti himames hin jiru. Mee amma haalli Kiyev keessa jiru maal akka fakkaatu dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsime. Gara alaa baanee turre. Baankis deemnee maallaqaa achii baafachuu qabna. Gara biyya biraallee yoo kan deemnu ta'e maallaqa kee gara doolaariitti geeddaruun qabda. Sababiinsaa qarshiin Yuukireen biyya biraatti waan hin hojjenneef jechuudha. Naannoo baankiiwwanittis hiriirri guddaatu jira. Har'a qofaa miti kan namoonni heddummachuu eegalan tureera. Har'a garuu baay'ee dabaleera. Gama suppermaarkeetitiin ammoo ganamarraa kaasee namoonni hedduun waan hin dhageenye fi namni baay'een hin turre. Gara boodaa keessa namoonni baay'achuu eegalaniiru. Meeshaalee barbaaddullee argachuun rakkisaadha. Oomishni gariinis dhumeera. Nuti waan dandeenyu binneerra. Halkan keessaa ammoo dhooyinsi ture. Lammiileen biyyattii ollaa keenya jiran shaanxaa isaanii baatanii godaanaa turan. Nuti ammoo haalichis waan hin beeknee fi garamis deemuu akka qabnu waan hin hubanneef ganama barii keessa sosocho'uun namoota hedduu agarree turre. Ammalleen foddaadhaan wayitan ilaalaa sitti haasa'aa jiru kanatti namoonni tokko tokko shaanxaa isaanii baatanii imalaa jiru. Inni kaan ammoo kan dhimma hin qabnes jiru. Uummataaf waan hin jechuu barbaadu yoo jiraate kadhannaa keessaniin nu gargaaraadha. Kanaan achitti wanti hin jedhu humtuu hin jiru. Kan jiru as Kiyev waan ta'eef xiyyeeffannaan haleellichaas as waan ta'eef wanti uumamuu danda'u hin beeknu. Rakkoon kun karaa nageenyaatiin akka hiikamuuf yaadaatii biyyattiidhaaf kadhadhaan jedha.
በሰላም ይፍቱት ብላችሁ ለሀገሪቷም ጸልዩ ነው የምለው። godina shawaa lixaa aanaa iluu galaanitti namichi maqaan isaa Dajanee Ittafaa jedhamu barattoota kutaa 11 fi 12 baratan waaqa isinii kadhadheen akka qorumsa darbitan isin godhaa jechuun erga goyyomseen booda hanna moobaayilii raawwateen hidhaan adabame. Mana murtii iluu galaanitti haadha alangaa kan ta'an Qatsalaa Taaddasaa waan ta'e waayila koo maatii olaanaatti himaniiru. Barattootaaf kadhachuu dhaqeetu moobaayilii isaa gaafa 30 haatee sanas barattootaaf kadhachuu dhaqee kadhatee moobaayilii tokko fudhatee manatti galee gaafa tokkos akkasumatti gaafuma 30 galgala kadhatee fi achiin borimtii isaa dhaqeetu mucaa waggaa 8 dhaqee koshoroo bitee mucatti ergeetu galee moobaayilii 4 fudhatee achi keessaa fudhateetu otoo hordofamu guyyaa'uma sana moobaayilii 5 wajjin harkatti qabame mana murtii aanaa iluu galaanitti dhiyeeffanneetu innis booruma nuti himanneetiin sirriidhaa yakka kana raawwadheeraa gocha kootii nan dogoggoree jechuun waan dhaddacha ifaarratti amaneef sababa sanaatiin hidhaa waggaa 2 fi ji'a 3 adabameera himatamaan kun. Akkaataan inni itti ijoollee barattootaa kana goyyomsee tarii isiniifan kadhadhannaa jedhu ija akka cunuffatan godheeti moo maal godheet goyyomsuu danda'e? Ijoollee kana siniin kadhadhaa yeroo inni jedhu yaa'uun kadhataa nama waaqayyooti jechuudhaan ijoolleen amma akkas nu godha yookaan nu haa taa'edhanii yaanni isaanii akka kanatti yaanne. Amma qabeenyi sun ijoolleedhaaf deebi'eera jechuudha. Deebi'eera manni murtii ajaja mana murtiitiin ijoolleedhaaf deebi'eera. Kanuma barattootaati moobaayiliin hundi? Hundumtu kanuma barattootaati. Odeessaalee gaggabaabootan darba Itoophiyaa dabalatee biyyoota waraanni keessa jiru keessatti sarbaminsi mirgoota namoomaa maanguddoota irra gahuu dabaluu jaarmiyaan mirgoota namoomaaf falmu Human Rights Watch hime. Waraanni naannoo Tigraay keessatti adeemaa ture akkasumas tasgabbii dhabiinsi naannolee Oromiyaa fi Beenshaangul Gumuzitti dhalate hordofuun tarkaanfiin qaamoleen nageenyaa hidhattoota irratti wayita fudhatan miidhaan qaqqabee jedheera. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa filannoo pireezidaantummaa bara kanaa irratti morkataa isaanii yeroo dheeraa Raayilaa Odingaa akka deeggaran ifatti labsan. Uhuruun filannoo hagayya 9 adeemsifamuuf jedhu irratti deeggartoonni isaanii morkataa isaanii durii Raayilaa Odingaa akka filatan dhaamsa dabarsaniiru. Raashiyaan erga Yukreen irratti haleellaa banteen booda gatiin boba'aa addunyaa akkaan dabale. Kunis waggaa 7 keessatti isa olaanaa yoo ta'u barmeelaan doolaara 100 galeera. Investoroonni dhiibbaan lola kanaan yaadda'uun gatiin warqeessa akka dabalu gochaa jira jedhu. Odeessa garbiraattan darbaa qabxii qormaata biyyaalessaa bara 2013 kaleessa ibsameera. Kanaanis barattoonni qabxii olaanaa fidan namuu miidiyaa hawaasaa irratti isaan jajaa jira. Mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Damee Adaamaa irraa Gaaddisaa Qancooraa waldee yaaballoo ganda dharriittoo jedhamutti dhalatee guddate. Qormaata kanaan qabxii 628 galmeesseera. Waayilakoo Zalaalam Taaddasaa barattoota qabxii olaanaa fidan 2 dubbiseera. Dhalooti baadiyyaa horiitti isaatuun guddadhe. Icciitiin milkaa'ina kee kanaa maalime Gaaddisa? Wanni guddoon jabaatanii hojjechuu xiyyeeffannoo wayii kennuu dhabeeta. Qalbiin hojjechuu qalbii qabaachuu xiyyeeffatanii naani bakka waan cufaayyuu milkaa'uu hin danda'anii jedhee yaadaan. Sa'aatiin qayyabannaa kee akkam sa'a dheeraa dubbistamoo? Lakki sa'aatii dheeraa sa'aatii dubbisu garuu konsentireet godhee dubbisa. Sa'a dheeraa? Baay'ees miti yoo daallee laabireeriillee galee hin beeku doormum taa'ee sa'aatii wayii yoo dubbisu bakka konsentireeshinii waan dubbisuuf dafee naagala hin qabadhaa waan. Gara fuula duraa maal qorachuu maal barachuu barbaadda? Waan teknooloojii odoo baradhee baay'ee natti tolan. Odoo carraa biyya lafa namni naamijeessee fakkeenya qorumsi biyya lama hedduun proficiency test gaafata. Isaan ammoo doolaaraan kaffalamaa odoo nam biyya lafaan fuula ol baradhee akkas na gargaaranii akkuma natti tolan. Barattoota qabxii olaanaa galmeessan keessaa tokko kan taatee fi barattuun gosa barnootaa herreegaan qabxii 100 galmeessites kana jetti. Maqaan guutuu koo Siifan Fiixaa Hiikaa. Hayyee tole Siifan eessatti dhalattee guddatte mana barumsaa eessatti jalqabde? Ani kan hin dhaladhee Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Fincaa. Magaalaa Fincaatti. Haga 5tti magaalaa Fincaa. Sana booda immoo magaalaa Naqamteen baratte. Sana booda immoo 912 Adaamaa Odaa. Mee qabxiin kee ammaa kun waliigallisaa meeqa kan intiraansii kun? Kan intiraansii TV'n akka haqameeru dhageessanitti jedhee yaada.
CBC hojii yoo daballe 700 keessaa 639 ta'a. Yoo CBC naqame immoo 600 keessaa 542. Inumaayyuu dabala jechuudha kan kee yoo haqames. Yoo haqame dabala. Dubartoota keessaa qabxii tokkoffaanis kan keeti. Akkas jedhanii garuu shuuriin taane isa homaan dhageen qabu. Maatisii yookaan barnoota herreegaa 100 fidde siifanii jedhan dhugaadhaa mee kana nutti mimeecitiinsaas maali? Dhugumadha yeroo 100 fideera. Fidiinsa amma kan yaadutti mana barumsaa Odaatti yeroo barachaa ture. Qormaanni qoramaa turreefi intiraansiin kuni xinnoo walgatti. Sun kan mooraatti qoramaa turre akka qo'annu taasisaa kana caala. Isaaf qophaa'aa waan hin tureefi qormaata cimaaf qophaa'aa waan hin ture inni kun immoo salphatee yeroo bahu kana argachuu dandeessu. Qabxii herreegaa kanaan dura qabxiin ati herreega irratti galmeessitu kan warra kaanii ni caala ture hundumaa? No amma kana caalee osoo hin taane waluma madaalaa deemsina garuu waaqnis na gargaaree isa kanarratti immoo sun irra caalaa immoo yeroo baay'ee qormaata yeroo hin qoramu baay'ee keessa godheen hojjedha. Har'aafi irra deddeebisee ilaala baay'inaan sababa kanaaf ta'uu danda'a. Hayyee siifan guyyaatti sa'a gamiifaa sa'a barnootaatiin ala hammam qayyabatta sa'aatii dheeraan dubbistaa? Sa'aatii kilaasii booda kanan dubbisu kilaasii irraa kan baanu naannoo 9tti naannoo 10 kaasee amma 12tti dubbisee dan kaasee erga deemee naannoo 1 kaasee amma 5tti keessatti yoo fayyate sa'aatii 6 jechuudha. Daayiriktarri mana barumsaa bultii addaa kanaa obbo Abbabaa Zawudee bara darbee mana barnootaa isaaniitti barnoota fiiziksiin 100 keessaa 100 fiduun seenaan akka galmaa'e himuun baranas gama barnoota herreegaan seenaan haaraa galmaa'eeraa jedhu. Egaa barattoonni kun naachuraalii dandeettiidhaan kennaa qabanii waan itti kennamu fudhachuu danda'an malee barattoonni kun waan ciccimoo ta'aniif qofa qabxii kana galmeessanii jechuun hin danda'amu. Tireendii waggaa adda addaa yoo ilaallu barattoota keenya ammam ga'umsinee ammam irratti ifaayinee qabxii isaanii kana akka finnu manni barumsaa fi maanajimentiin waldaa barsiisonni sirriitti beeku. Ijoolleen kunis fiiziksii barreen gaddaas 100 galmaa'ee jira. Seenaa haaraa miti baranas 100tti dabalamee jira. Seenaan haaraan barana galmaa'e herreega irratti. Herreega namni sodaatu barattuu siifan 100 keessaa fiddee jirti. Egaa inni kun akkaataatti dhufuu danda'aniif tokko barattoonni hariiroo barsiisota wajjin qabu. Daree keessatti wanti isaan baratan diiteelidhaan baratu. Barsiisonnis mooraa mana barnootaa keessa jiru waan ta'eef yeroo isaan gaafii qabanitti barsiisonni keenya sa'aatii 18 mooraa mana barnootaa kana keessatti waan tajaajilaniif yeruma gaafii qabanitti barsiisota wajjin mari'achuu ni danda'u. Ispeeshaalii amma ijoollee kana lamaan yoo ilaalle hariiroo addaadha. Tokkoffaa jaalala saabjektii kanarraa kan qaban irraa ka'e. Lammaffaa immoo boondiin barsiisota isaan wajjin qaban cimaa waan ta'eef. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jenne goolabnee odeessa kana dura dhiyeessine irratti Raashiyaan Yuukireen irratti haleellaa bantee jirti. Lammiileen Itoophiyaa Yuukireen jirtan BBC Afaan Oromoo quunnamuu dandeessu. Boor hanga walitti dachaanutti gaariitti bulaa.